mariin biyyaalessaa taa'amaa jiru gaaffii eenyummaa uummataa dagatamee akka deebii argatuun godhaa jiran hirmaattonni marichaa OBN mari'attoota qaamolee hawaasaa garaagaraa bakka bu'uun mari'achaa jiran dubbiseera Girmaa Hundee. Mariin biyyaalessaa qaamolee hawaasaa garaagaraa hirmaachisuun rakkoo biyyattii furuuf gaggeeffamaa jiru cimeetti fufeera. Mari'attoonni qaamolee hawaasa dagataman bakka bu'uun mari'achaa jiran marichi gaaffii eenyummaa uummataa ni furaa jechuun abdii qaban dubbatan. Obbo Geetaawun Kaasaa naannoo kibba lixa Itoophiyaa godina Kafaa hawaasa Naayii jedhamu bakka bu'uun mari'achaa jiru. Naayiin beeresabii arsoo addeerin wokkiyyee noo mexxaawwaxinee yaalleewubbeet woredaam kibil arsoo addeer kibil abtoo addeer woredaa butti noo mexxaawwax. Ani kanan dhufee uummata Naayii bakka bu'eeni. Aanaan anirraa dhufee aanaa qonnaan bulaa fi gariin immoo horsiisee bulaa qabudha. Mariin rakkoowwan waloo keenya ittiin hiikachuu dandeenyu kana irratti hirmaachuu kootiin baay'een gammada. Uummata Naayii uummata gaaffii eenyummaa bara dheeraa lakkoofsisee qabudha. Mariin gaggeeffamaa jiru kun ammoo gaaffii uummata Naayis ta'ee kanneen biroo akka hiiku abdiin qaba. Godina Kafaa magaalaa Dekkaarraa kan dhufan obbo Ashaagiree Amboo hawaasni dagatame rakkoo hawaas dinagdee garagaraaf saaxilamaa ture marii kanaan furmaata argataa jedhan. ይሄ የተገለለው ማህበረሰብ በመገለሉ ምክንያት hawaasni dagatame kun dagatamuun isaa faayidaa hawaas dinagdee hedduu isa dhabsiiseera. Hawaasa kanaaf imaammanni gaaffiiwwan isaa deebisuuf gargaaran bocamuun hojiirra oolfamuu fi qaba. Mariin biyyaalessaa seena qabeessi kun gaaffilee hedduu wal dhabdeef sababa ta'an furuun biyya waliigaltee qabdu ijaaruuf gargaara. Uummata danxaa bakka bu'uun hirmaachaa kan jiran obbo Taaddasaa Shaammoo yaa'iin marii biyyaalessaa gaaffii eenyummaa uummatichaa akka deebisu abdii qaban himan. የዳንጣ ማህበረሰብ ጥያቄ የማንነትና ራስ አስተዳደር ጥያቄ ነው። hawaasni daanxaa gaaffilee eenyummaa fi ofiin of bulchuu qaba. Gaaffiin kun baroota hedduu lakkoofsiseera. Hawaasni kun hawaasa aadaa, duudhaa, afaanii fi seenaa ofii qabudha. Mariin biyyaalessaa qaamolee hawaasaa garaagaraa hirmaachisuun gaggeeffamaa jiru gaaffiin uummatichaa furmaata akka argatuuf ni gumaacha jedheen abdadha. Waltajjichi hirmaachisaa fi yaada isaanii bilisaan itti ibsachaa jiran akka ta'es mari'attoonni kunneen dubbatan. Mariin biyyaalessaa mari'attoonni 4,000 ta'an irratti hirmaatan kun cimee itti fufuun yeroo ammaa kana marii tarsiimaa mari'attoota 250 qaburraa gara garee hojii mari'attoota 500 qabutti ce'uun mari'atamaa jira. Akkuma oduu dhageeffannee deebineen yaa'iin marii biyyoolessaa Itoophiyaa adoolessa 8 bara 2018 irraa eegalee giddu gala konvenshinii addisitti mari'atamaa jiru. Itti ufee jira adeemsa hangammaa jiru immoo maal fakkaata dhimma jedhu irratti riippoortarri keenya addunyaa tuusaa achitti hordofaa jira waan ta'eef odeeffannoo dabalataa nutti himuudhaa fi toora irratti argama. Akkam oolte addunyaa? Akkam oolte Roobasaa? Nagaa galata Waaqayyoo meegaa mata duree dhimmichaa sii kaaseeraa yaa'iin marii biyyoolessaa Itoophiyaa kun adoolessa 8 irraa eegalee gaggeeffamaa jira. Haalli aga ammaatti jiru wanti mari'atamaa jiru wanti ati taajjabdee maali dhaggeeffattoota keenyatti? Galatoomi Roobasaa akkuma ati kaaste adoolessa 8 bara 2018 irraa eegalee magaalaa guddoo Afrikaa magaalaa Itoophiyaa noora Oromiyaa kan taate Finfinneetti jiddugala konvenshinii addisitti mariin biyyaalessaa kun kan eegale. Mariin biyyaalessaa kun jijjiirama siyaasaa Itoophiyaatiif, jijjiirama dimookiraasiitiif, akkanumatti illee hawaasa diinagdeetii fi lammiilee Itoophiyaa biratti akkaan eegamaatiin kan inni ture. Erga mootummaa jijjiiramaatiin booda waggoota 4 duradha komishiniin kun kan inni hundaa'e. Itoophiyaan dhimma nageenyaa irratti, dhimma dimookiraasiitii fi dhimmoota seenessa qeenxee garaagaraa irratti Itoophiyaan gara tokkotti akka dhuftuu fi tokkummaan biyyattii akka cimtuuf jecha komishiniin kun hundaa'ee ergasii hojiiwwan hedduun hojjetamaatiin turaniitiin adoolessa 8 irraa eegalaniitiin gara marii kanatti dhufaniitiin jiranii. Egaa marii kanaanii lammiileen Itoophiyaa hirmaattonni 4,000 ol seenaa biyya kanaa keessatti lakkoofsa baay'ee guddaa ta'ee fi akkasuma Afrikaa keessatti illee marii hanga ammaa addunyaa keessatti marii biyyoolessaa jedhamee qabatame keessatti lakkoofsi hanga kanaa galmaa'eetiin kan hin jirredha kan Itoophiyaan keessummeessaatiin jirtu. Seenaa yookaan immoo ragaalee adda addaa akka agarsiisutti 3,500 kan hin caalledha haga ammaatiin jiru. Marii lakkoofsi namoonni yookaan immoo hirmaattonni marii biyyaalessaa Itoophiyaa kun guddaa ta'uudha kan inni argisiisu. Akkasumatti illee mariilee kutaalee hawaasa hunda hirmaachisedha. Hayyootatu keessa jira.
ka qonnaan bultoonni keessa jiru, paartileen siyaasaa keessa jiru, paartii mootummaa keessa jira. Akkanumatti illee biyya alaatii diyaaspooraan irratti hirmaatee jira. Qaama miidhamtoonni, dubartoonni akkasumallee dhiibba uumtonni hundi isaayyuu keessatti hirmaatanii jiran. Marii kana keessatti hogguu marii kana namni taajjabu tokko Itoophiyaa yookaan immoo nama yookaan immoo lammiilee Itoophiyaa hunda ija achi keessatti argata jechuudha. Kanaan mariiwwan garaagaraa keessatti inni taajjabda yoo ta'e ati isin argita yoo ta'e yeroo baay'ee hayyootaa fi hayyoonni qofa yeroo waliin mari'atan yookaan immoo marii gaggeessan marii qonnaan bultootaa, marii barsiisotaa akkasitti birkitti qoodameeti malee kutaalee hawaasa hunda hirmaachisee mariin akka kanaa kun taa'amee kan hin beeknedha. Inni kun adda isa taasisa jechuudha. Egaa ergasii eegalee adoolessa 8 eegalee komishiiniin marii biyyaalessaa kun tooftaalee marii adda addaatitti qooduudhaan hirmaattonni mari'ataatiin kan isaan jiran keessumaa tooftaalee marii bu'uura kan jedhame kan namoota miseensota 10 qoodamaniitiin mari'ataatiin turan san keessatti lammiileen waan Itoophiyaa kana dhiibaatiin ture, waan Itoophiyaa addaan fageessaatiin ture, nageenya Itoophiyaatti yaaddoo ta'e, sirna siyaasaa isii irratti danqaa ta'e, guddina diimokiraasiitii fi akkasuma guddina diinagdee isii irratti danqaa ta'e jedhanii kan qaban kan hawaasa isaanii irraa bakka bu'an. Egaa komishiiniin marii kun yeroo hawaasa kana bakka buusu tooftaalee marii garaagaraatiin hawaasni akka bakka buufatuu fi aanaa irraa ganda irraa filataa tureera waan ta'eef isaan bakka buufatan san rakkina Itoophiyaa jedhaniitiin bakka bu'an san qabataniitiin dhufuudhaanii yaada isaanii isaatiin turaniitiin jiran jechuudha. Nama 10 yeroo nama 10 garee 10 jechuun garee 400 ta'a. Gareen 400 kun walitti qabaan nama 4,000 kan inni ta'u. Nama 10 kanaanii hundi isaanii iyyuu yaada qabatanii dhufan Itoophiyaaf kana kan jedhan himaatiin turaniitiin jiranii. Isa keessatti yaadni namaa kabajamaadha. Eebelu maaliif kana dubbate jedheetiin namni daangessu hin jiru. Madaawwan kaleessaa, dhugaawwan kaleessaa, barreeffama seenaa kaleessaa kan dabeetiin barreeffamaatiin ture. Hawaasa keessatti inni kun dogongora Itoophiyaan dhimma kana seenessa dogongoraatiin ka'amaatiin ture jedhameeti hawaasa keessatti waan ka'uu fi waan yaadamuu fi waan barreeffamee fi waan jiru dogongora jedhaniitiin kan yaadan hundi isaa ka'aa akka turedha kan nuti taajjabne. Gareewwan 10 kana keessa ergasii achi booda gareewwan 50 ta'aniitiin iddoo 80tti qoodamaniitiin mari'ataatiin turanii yaada isaa walitti fidaatiin dhufan jechuudha. Gaafa 50 ta'u 10 gareen mari'ataa ture sun yaadota garee san keessatti ka'aa ture dhufanii wal bira qabu. Akkasitti mari'ataatiin 50 akkasuma immoo darbeetiin 250 guyyoota kaleessaa fi kan dura irraa kaaseetiin 250tti qoodamaniitiin mari'ataatiin turanii achi keessatti yaadonni harca'aniitiin hafan mariidhaa fi dhiyaateetiin mari'ataatiin turan jechuudha. As keessatti mariisiftoota haga 160 kan ta'an filamaniitiin mariisisaatiin jiru. Qaboon yaa'ii namoonni qaban namoonni 158 filatamaniitiin qabanii achi keessatti immoo paanal ekspertis yookaan immoo marii hayyoon ibsaniif erga fakkeenyaa fi dhimma ijaarsa biyyaa irratti yookaan immoo dhimma yookaan immoo ijaarsa dhaabbilee mootummaa irratti yoo kan kaasa gurmaa'insa mootummaa fakkeenyaaf fudhannee kan biyyi kun federaalizimiidhaan bultimoo biyyi kun kan ta'uuf sirna paarlaamaati kan jedhu yoo ka'u namoonni yaada isaanii itti fakkaate ibsatu jechuudha. Paanal ekspertis kan jennuun namoonni yaada saayinsawaa kennaniif kuni sirni paarlaamaa akkamii jedhaniitiin biyyoota biroo kan sirna federaalizimiitiin bultuu fi akkasumas sirna paarlaamaa yookaan immoo sirna mana marii bakka bu'oota ummataatiin bultu faayidaa isaan argatanii fi miidhaa isaanii akkasuma Itoophiyaaf immoo kamtu malaa jedhaniitiin dhiyeessuuf jechuudha. So tooftaa akkasii saniin kan inni mari'atamaatiin ture jechuudha. Egaa ajandaawwan gurguddoon 8 marii biyyaalessaa jiran jalatti ajandaawwan haga 2,000 kataan jiru. Ajandaa gurguddoon komishinii marii biyyaalessaa baase ijaarsa biyyaa, ijaarsa nageenyaa, dhimmoota hawaas dinagdee, gurmaa'insa mootummaa, akkanumatti illee magaalota federaalaa Finfinnee fi Dirredhawaa, dhimmoota amantaatii fi malaammaltummaa fi bulchiinsa gaariitii fi akkasuma ijaarsa dhaabbileeti. Egaa kana keessatti garee amma 500tti dhufaniitiin jiru. Tokkoon isaanii ijaarsa biyyaa keessatti nama 500 kanatu irratti mari'atachuudha haga dhumaatitti. Ijaarsa nageenyaa keessatti gareen 500 kan biraa mari'achuu fi dirqama hin qabu jechuudha. Adeemsa murtoo kennuu kanallee namoota 500 gurmaa'an ijaarsa biyyaa jalatti carraa isaanii kan isaan qaqqabetu achi keessatti murteessaa deema jechuudha. Dhimmoota hawaasa dinagdeellee akkasuma nama 500 namoonni 4,500tti qoodamaniitiin jiru. Ajandaan illee gurguddoon 8 waan ta'aniif namoonni 500 kun walitti 4,000 ta'uu akkasittiin murteessaatiin kan deeman ta'a jechuudha.
Egaa haga ammaatitti garee 500 walitti qabamuu eegalaniitiin jiru 250 bakka lamatti gareen 16 ta'aniitiin mari'ataatiin turan guyyoota darban amma immoo yaada isaanii 500 haga guyyaa kaleessa dhiyeessaniitiin turanii achi booda immoo namoonni qaboo yaa'an 158 qaboo qaban kanaani amma har'a irratti mari'ataatiin oolaniitiin jiran jechuudha. Akkamitti yaadota dhihaate kana yaadota ka'e kan gaafii hafe jedhan namoota 500 kanaaf dhiyeessaniitu hin jiru. Kan dhiyeessan kana keessa kaha irra deebanii kun nu hafeetiin jira jedhaniiti namni kun ibsaatiin ture waan ta'eef kahafe sana irratti har'aan kana isaan walitti qabamuudhaanii yaada walitti qabaatiin oolaniitiin jiru. Guyyoota itti aanan immoo yaadota akka murtoof ta'utti kana irratti waliigalame jedhamee akka waliigalteef ta'utti kan isaan namoota 500 kanaaf dhiyeessan jechuudha. Yaadonni harcanii hafan hin jiru as keessatti wanti nama taajjabsiisu. Kan hafe namni hundisaa miira gaarii ta'een miira si'aayaadhaan hirmaata waan ta'eef namni isaatii dabarfatu hin jiru. Yaadni kun hafeetiin jira. Yaadni kun boruu Itoophiyaa keessatti yoo murtaa'ee dhiibbaa geessa jedhaniitiin kan yaada yoo jiraate mormiidhaan dhiheessuu qaboo yaa'iin qabamaa akkasuma tooftaa marii itti aanutiif dhihaata jechuudha. Hanga ammaatitti taajjabbii keenyaanis mari'attoonni gammadoodha. Yaadonni isaanii kan hafan wanti hafu hin jiru ni dhihaata. Bifa saniin booda namoonni 500 sun murteessu jechuudha. Adeemsa murtoo kanallee murtoon tokko ajandaan 8 gurguddoo komishinii marii biyyaalessaa jedheera. Ajandaa 8 jalatti ajandaa 2000 ajandaa 2000 ol ta'u kana jalatti kan murtaa'u sagalee waloo irra caalaa 75 fi sana ol yoo argatedha. Kanaaf waliigaltee waloo biyyaa irra gahuu qaba jechuudha. Parsantii 50 adeemsa aadaa murtoo kennuu kana duraatiin dhimmi tokko kan murtaa'u 50 fi sanii ol yoo argatedha. Garuu kan murtii kun akkasii miti. Akkasittiin murteeffamaatiin deema jechuudha. Amma haga ammaatitti wanti murtaa'e yookiin immoo murtoof dhihaate wanti kun akkasitti murtaa'aara wanti jedhamee hin jiru. Booda sagalee walootiin namoonni 500 ta'an kuni torbanotti aanan keessatti deema jechuudha roobasa. Guddaa si galateeffannaa ibsa bal'aadhaa kan nu biraan geessee ulfaadhu.